Qophiin keenya daarraa qophii paartiileen filannoof gochaa jiran kan jimaata dabre jalqabne irratti fufe. Addi Bilisummaa Oromoo Koongireesiin Federaalawaa Oromoo filannootti hirmaachuudhaaf danqara adda addaa nu mudateera jechuudhaan dubbachuu isaanii jimaata dabre kana gabaasnee turre. Boordiin filannoo immoo gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan kan mootummaa laallatan ta'uu ibsuudhaan deebii gama isaa kennee jira. Jaallanneetu qaamota hundaa haasofsiisuudhaan gabaasaa kana qindeesse kunooti. Rakkoon siyaasaa tuunfuramiin filannoo laalchisee hojii teeknikaa gaggeeffame dubbachuu gatiin qabu jedha KFO'n. Waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan adde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo lama ta'uu dubbatan. Tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu, to'achuu fi deeggarsa gochuu. Inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadha, furuufis rakkisaadha jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti waliigaluuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከመንበሩ በቀጥታ በተገናኘ እነዚህን ጥያቄዎች በቀጥታ ሊያስተናግድ አይችልም። ቦርዲin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii waliigaltee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuu paartileen siyaasaa qophii teeknikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyattii furuun qooda boordii filannoo miti jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsadeenii hirmaachise abdachiifamee hin ta'in hafee jedhu. Himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti kana goonee jirra. Inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsadeenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan በኦሮሚያ ለምሳሌ መጀመሪያው ዙር ውይይት አከናውነናል። በዛ ውይይት ላይ ተገኝተው ፓርቲዎች ወደ ዞን ሄደው fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kana irratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50 caalan dandeettiin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adde Sooliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu ka danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna. Sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti waliigal. Rakkoon amma jiru garuu jedhan ሰዎቹን አናውቃቸውም ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰዎቹን ካላወቋቸው እንግዲህ በቦርድ በኩል ያለበት ኃላፊነት ምን እንደሆነ አላውቅም። namoota kana hin beeknu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi
maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan. Caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen ABO fi KFO'n dhiyeessan kan biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jiraa ka jedhudha. Kanarratti Aadde Sooliyaanaan deebii kennaniin guraandhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnee fi achirra tureera. Kan የወጣው በጣም ቀደም ብሎ ነው። ቀኑ ይፋ ከመደረጉ በፊት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር guyyaan kun ifatoon ta'in dura paartiilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaanne jedhaniiru. Paartiileen KFO's ta'e ABO waajiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti Aadde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin ቢሮዎች ተዘግቷል ሲባል የት አካባቢ ናቸው ድጋፍ ለማድረግ እንዲመቸን በአካባቢውና ቦታውን በዝርዝር ንገሩን ብለን ደግሞ waajirri cufamee yeroo jedhan deeggarsa gochuuf eessatti akka cufaman gaafanne rakkoo kana furuuf haalli itti hojjennu jira. Nuti rakkoo jiru furuuf yaalii guddaa yeroo goonu paartileenis gama isaaniin rakkoo kana furanii gara filannootti galuuf qophii ta'uu fi walta'insatu barbaachisa. Akkuma beekamu boordiin filannoo dhaabbata nageenyaa, mana murtii, mana sirreessaa miti. Itti gaafatamni waajiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu. Garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nuquunnamaan jiru jedhaniiru. Nama boordiitiin gaafa biyya kanatti jalleerraa jalqabee hanga yoo kanaatti anumatti deddeebi'aa ture. Jechuun darbeessaa gaafa dhimmi keenya ilaalamee dureerraa ogurri tureessiifamee kan koleejii raawwachiisu irratti kaa'ee jedhu raawwatee jedhu akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliigalaa akka OMN waajjiraalee jireenya yookaan jireenya bilbiluu isa kana gaa'ee garmalee dhimma itti bahee nama yoo dhaaba kanatti dabalame itti adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tajaajilatti argame jedha. Wanti alaatti ta'ee jira. Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu? Isinirraa akkaataan dhiyeessinee tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraa silaa wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti danda'u adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u sakam jennee silaa mari'annee agarsiisuu qabnu innis mallattoo bunaa waan jiru tokko bunaa keessa jiru tokko irratti argine lammadammoo mallattoo gamtu kumiyyuu ni morminaa jennee galchine kanaafuu immoo iddoo kana laksantu jira kora godhataa jiranii waggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine kaadhimamtoota doo maqaa dhaaba kanaatiin tageessee illee galiisaa fudhatama hin qabu korri sabaa taa'ee dhimma kanatti muratee isinitti dhufutti quunnamtii kana xaafaa jennee alaa barreessinee jirraa jira. Ergatiifi lakkii hin ta'a hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jira jechuudha. Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenuu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyuu dureenis ta'e ittaanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa akka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. ስፖክስፐርሰን ወይም ደግሞ ድርጅቱን ወክሎ የሚናገር ሰው የሚባለው ፖዚሽን ህጋዊ ፖዚሽን አይደለም። ድርጅት dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluutu naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu. Kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu. Garuu gam lameen boordii biratti
wal qixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjete inni kaan hin fudhatu malee jedhan Aadde Sooliyaanaa Shimallis. Dhaggeeffattoota keenya paartiin badhaadhinaa qophii filannoof gaggeessaa jiru akkasumas akka paartii biyya bulchaa jirutti waliigalaan filannoo kan ilaaleen haasofsiisnee jirra. Bor fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti. An Jaalannee Gammadaati.